Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo kan kamisa galgalaa eegaleera. Mariin nageenya mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti gaggeeffamuu jalqabee har'a guyyaa sadaffaasaati. Garuu waa'ee marii kanaa namootni maal jedhu? Wanta kanatti furmaata kan gochuu danda'u marii siyaasaati. Garaa qulqulluudhaan lammiilee biyya kanaaf yaadamee biyya kanaafis yaadamee otoo garaa qulqulluun haaldureewwan baay'achuu baatanii. Itoophiyaan bara kana oomisha qamadii irraa faatee oomishuu himte. Lammiilee biyyattii irraa fi alatti erguuf ni gaha. Akkamitti qamadiin Itoophiyaa keessatti ta'a? Ogeessitti namanni. Fakkeenya yoo fudhanne kaabineen mootummaa naannoo Oromiyaa hin fudhanne hundi. Namni muraasti namni isee fi dubbiin galeef hin fudhate. Gambeellaattis balaan lolaa namoota 185 qe'ee irraa buqqiseera. Saganticha kan isiniif dhiyeessu Anzaalaalam Taaddisaati. Turtii gaarii. Jalqaba irratti naannoo Gambeellaatti rooba cimaa hordofuun lolaa qaqqabeen jiraattotni naannichaa yoo xiqqaate 100 fi 85 ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beekse. Magaalaa naannichaa dabalatee aanaalee 12 keessatti walakkeessa ji'a adoolessaa kaasee hanga waqtii birraa kanatti rooba cimaa roobeen lolaan qaqqabuu isaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessa dhimmoota namummaa ibseera. Yeroo ammaa kanatti manneen barnootaa dhaabbilee fayyaa fi badheerratti rakkoo keessa akka jiran ibseera dhaabbatichi. Kana malees hanqinni nyaataa kan mudate yoo ta'u buqqaatonni kunneen lubbuudhaan turuudhaaf baalaa fi hidda mukaa nyaachaa jirus jedheera. Sababa rooba cimaa roobeen midhaan naannicha keessaa parsantaa 72 kan ta'u maasaan boqqolloo garri caalu kan manca'e yoo ta'u lukkuuwwanii fi horiin gaanfaa balaa lolaa kanaan du'aniiru. UN ibsa isaa kana keessatti lolaan meeshaalee fi qabeenya jiraattotaa akka mancaasee fi bu'uuraaleen misoomaas akka miidhaman eereera. Naannicha keessatti rakkoon hamaan akka mudate kan ibse gabaasni UN balaan lolaa kun dhiyeessa bishaanii akka gufachiisee fi ujummoon itti dabarfamullee miidhameera jedheera. Balaa lolaa aanaalee 12 keessatti mudate kanaan dhaabbilee fayyaarra miidhaan kan ga'e yoo ta'u jiraattonni tajaajila fayyaa akka hin argannellee taasiseera jedheera. Haala kanaan rakkoo fayyaa qaqqabsiiseen dhukkuboota hanqina qulqullina bishaanirraa dhufaniin carraan qabamus olaanaa akka ta'u godheera jedha. Kana malees kaampiiwwan namoonni buqqaan keessa qubatan sababii guutanii itti dhiphateef dhukkuboonni akka cittoo gifiraa fi qaamolee hargansuu miidhan mul'achuun isaanii yaaddoo dabalataa uumeera. Naannoon Gaambeellaa bakka hedduu isaa keessa laggeen kan keessa darban yoo ta'u balaa lolaa tasaatiif saaxilamaadha. Mariin nageenya mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti Afrikaa kibbaatti gaggeeffamaa jiru har'a guyyaa sadaffaasaati. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo fi ergamaan addaa Great Lakes fi gaanfa Afrikaa Uhuru Kenyataan qaamolee lamaan mariisaa jiru. Garuu waa'ee marii kanaa lammiileen Itoophiyaa maal jedhu? ብዙ ሕሳብ ክወጾ ኣብዘይ ይኽእል ዓዘቕቲ እዩ ዝርከብ guyyaa guyyaan namoonni qe'ee isaan irraa buqqa'aa fi du'aa jiru. Kanaaf daafii waraana kanaa kan jechaan ibsamuu miti. Rakkoo ba'uu hin dandeenye keessa gallee jirra. Beelli nama fixaa jirus bu'aa waraana kanaati. Namoonni maatii isaanillee gargaaruu hin dandeenye. Malooti qunnamtii cufamuunis rakkoo biraadha. Maatiin keenya haala maalirra akka jiran hin beeknu. Dhukkubsattoonni baay'een hanqina qorichaan dhumaa jiru. Waan hamaa argaa jirra. Mariin Afrikaa kibbaatti adeemsifamaa jiru kun yaadni isaa gaarii ta'ullee marii qajeelummaa qabuu fi dhugaarratti hundaa'e akka ta'uuf qaamonni hundi ga'ee isaanii ba'uun irra jiraataan jedha. Hawaasni addunyaa dhimmi kun nu yaaddeessa jechuurra darbee tarkaanfiin akka fudhatamuu fi mariin dhugaa qabeessa ta'e akka taasifamu akka dhibbaa godhu nu eega. Garuu qaamaa wal arganii yaada walii kennuun isaanii waan gaariidha jedhee namana. Mariin kun akkuma jalqabee jiruun waraanni immoo agamma Tigraay keessatti bal'inaan itti fufee akka jirudha. Numaayyuu mootummaan magaalota murteessoo ta'an Tigraay keessatti argaman magaalota murteessoo ta'an qabachaa jira kan jedhu ibsa baasee jira. Wayitii araarri adeemsifamaa jira jedhamu kanatti wantoonni akkasii sun shakkii bal'aa milkaa'ina araara kanaaf shakkii bal'aa akkasitti uumuu ni taasisu jechuudha. Egaa ani akka kootti dhuguma garaa guutuutiin lammiilee biyya kanaafis yaadame otoo garaa guutuun gara araaraatti seename
maaliif amma Tigraay qaama Itoophiyaa jedhamee yaadama. Amma garuu haalli waggootii lama kana keessatti calaqqisaa ture akka waan biyya biraa weerarteetti lola siyaasaati. Wanta kanatti furmaata kan gochuu danda'u marii siyaasaati. Garaa qulqulluudhaan lammiilee biyya kanaaf yaadamee biyya kanaafis yaadamee otoo garaa qulqulluun haaldureewwan baay'achuu baatanii qaami gama hundi jiru lammiilee biyya kanaaf yaade wanti jiru ifaan haasa'amee qaamonni kaanis hammachiifamanii keessumattuu kan Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo wajjin hammatamee qaamoleen biraatis akkuma akka bal'ina isaatti akkuma akka rakkoon jirutti qaama isaanii bakka buufatanii nageenyi waaraan otoo dhufe mootummaafis biyyaafis hawaasaafis kan fayyadu kana malee waraanaan wal mo'attee daangaa ati sirreessitu hin jiru. Lolli sototti fufee waggaa 2 3 waggaa 4 waggaa 5 waggaa 6 fototti fufee dhumarratti waan ati gootu deemtee teessee yoo haasofte malee aga yoomitti qawween wal ariyaa wal bulchuun waan danda'amu natti fakkaatu. Kanaafuu taa'anii haasa'u walitti dheeressuu dhiisu waan kana ammoo ija siyaasaa qofaan ilaaluu dhiisanii rakkoo boor biyyattiirra lammiilee biyya kanaarra gahu ilaalanii garaa qulqulluutiin gatta'anii qaama hunda hirmaachisanii araarratti seenan kan jedhuun qaban ሁለቱም ወገኖች የምር እንዲወስዱት ያስፈልጋል ጤት ጠብቀው የሚገቡበት ድርድር መሆን qaamoleen mari'atan lamaan dhimma kana garaa isaaniirraa fudhachuu qabu. Mariin kun bu'aa argamsiisaa jedhanii amananii itti seenuu jedheen abdadha. Kana malees uummata miidhamaa jiru kanaaf yaaduun nagaa fiduudhaaf murteessanii gara marii kanaatti kan galan ta'uu qaba. Haala kanaan yoo deeme akka nama tokkotti biyya kanaaf nagaa fi tasgabbii waan gaarii fiduu danda'a jedheen eega. Qaama gama lamaan hin jiran irra deddeebiin wanti jedhamu jira. Qaamni inni tokko yeroo bitachuuf jecha marii kana keessa galee jedhama. Garuu qaamni lamaanuu marii kanarraa bu'aa argachuudhaaf wal ga'uu qabu. Mariin waan bu'uuraa tokko qaba. Innis kennuu fi fudhachuudha. Kunis adeemsa yeroo dheeraa fudhatu gatii ta'eef gara duubaa fi fuulduraa deemuun ni jiraata. Garuu qaamni lamaanuu kennanii fudhachuudhaaf qophii ta'uu qabu. Malee qaamni tokko mo'achuudhaaf yookiin fudhachuudhaaf kan itti galamu ta'uu qabu. Marii qajeeltoo yoo taasifta ta'eef kana siin eeyyamu. አይደለም ይሄ የድርድርም ተፈጥሮ የሚፈቅደው አይደለም. Gidduun oduuwwan gaggabaaboon sinitti hima. Sudaanitti dubartiin ni ejjite jedhamtee murtee dhagaan reebamtee ajjeefamuurraa qaama mootummaa ishee baraaruu dhabde. Sudaan amma humna waraanaan bulaa kan jirtu yoo ta'u murtee kana hordofee qaamni mootummaa dhimma haqaa ilaalu dhibuu isaatiin dubartiin kun guyyaa dhagaan dhaanamtee ajjeefamtu eeggachaa jirti. Namni daa'ima isaa ji'a 2 harka cabse jedhame to'annoo jala akka ooluuf aangaa'onni kutaa biyya Naayijeeriyaa gaafataniiru. Dargaggeessa umurii ganna 31 kun daa'ima isaa hirribaa na jeeqxe jechuun pilaastika huccuun irratti fannifamuun rukutee akka ture gabaafameera. Dureen waldaa amantaa kaatolikii Poop Firaansis namoonni amantii keessa taa'anii viidiyoo saalqunnamtii daawwataa jiraachuu adda baasuu erga ibsanii booda akka irraa of qusatan akeekkachiisaniiru. Dubartoonni waan hunda dhiisanii jiruu isaanii amantiif wareeganii jiran monoksiyoon fiilmii saalqunnamtii daawwatu kun balaa guddaa qabas jedhan. Ji'a darbee Keeniyaan qamadii Itoophiyaa irraa galchuu akka eegaltu beeksistee ture. Keeniyaan kana kan beeksifte pirezidaantiin biyyattii haaraa filataman Wiiliyaam Ruuto daawwannaa isaanii jalqabaa Itoophiyaatti taasisuu isaanii hordofeeti. Waggoota dheeraaf Itoophiyaan qamadii biyyoota alaa irraa bittee galchituu irratti hirkataa turte. Amma biyyattii keessaa lammiileen deeggarsa barbaadan osoo jiranii oomisha alatti erguun oomisha gahaa alatti ergituu ni qabdi. Waayilaa koo Biraanuu Gammachuutu itti aanaatti gaafatamaa biiroo qonna Oromiyaa Obbo Geetuu Gammachuu dubbise. Konsamshiniin biyya kanaa meeqaa jennee gaafa laallu konsamshiniin biyya kanaa kuntaala miliyoona 97 kan jedhu ragaan adda addaa waan mul'isu jechuudha. Kanarraa gaafa kaanu surplus productii biyya kana keessatti Itoophiyaa jedhamtu keessatti qamadiin Oromiyaan misoomsu gahee surplusiin kuntaalli miliyoona 3 argamuu danda'a kan jedhuun kan gama biraatiin immoo ruuza Oromiyaa keessatti ruuza hektaara 15,000 dabarreetu hin beeknu bara kana hektaara 100 qonna gannaa qofaan ruuza oomishuun danda'ameeti kan jiru. Kunis baay'ee guddaadha. Oomisha gara miliyoona 5 olitti kan eegamu. Garbuu biiraa biyya alaatirraa galchaa turre. Bara kana garbuu biiratis biyya alaatirraa galchuun dhaabbachuu turre jiraata kaadhi jedhanii hojjechaa turre. Waggoota lamaan dabarsinee jirra. Innis akkasumatti dhaabbatee jira. So innis
akkaataatti nurraa hafeetutti deemutti gochaa jirra. Waa hundaanuu qonna gannaa kana keessatti atteenshinii guddaadha kan kennameetu deemamaa jiru kan jedhu kaasuma. Itoophiyaa akka biyyaatti fudhannee qamadiin kadhattii sababa hongeetiin sababa walitti bu'insaatiin kan gargaarsa barbaadu jira. Biyyi qamadii kana nuuf dandeesse alatti erguu dandeesse kan jedhu namni fudhatu. Maalirraa kan ka'e hidhattanii yaaddisu? Itoophiyaa keessatti qamadiin akkamittiin bonaan misoomuu danda'a kan jedhu ogeeyyiin itti namanne. Akkamitti qamadiin Itoophiyaa keessatti ta'a? Ogeessi itti namanne. Fakkeenya yoo fudhannee kaabineen mootummaa naannoo Oromiyaa hin fudhanne hundi. Namni muraasti namni isee fi dubbiin galeef hin fudhate. Namni kun immoo kuni sirna duubatti deebisee sirnoota darban lakkaa'utti deeme. So ka'uusaa argamee kilaasteroonni baay'ee meegaa kilaasters jeetoo laallu hektaara 1000tti lakkaawwaman bakka tokko irratti qamadii gaafa maasaa qonnaan bulaa keessaa seensisnee to'atti agarsiisnu qamadii medaa ta'uu danda'a jedhee fudhate jechuudha. Dhimmoonni oomishtummaa keenya guddisuu danda'an siistamni qonnaa nuti itti kanaan dura hojjechaa turre akkaataa inni ittiin jijjiiramu irratti hojii guddaadha kan hojjetamaa turre. Dhimma kilaasteraa taasisaa turre. Kilaasteraan lafti hektaarri miliyoona 4.5 kan ta'u kanuma gannaa keessaa harki 75 kilaasteraan akka oomishu. Kilaastera kana keessatti maaltu uumamaadha? Wanni guddaan isaa sirriitti ilaalamu hunda jiraata. Teeknooloojiin kanaan dura hin turre tiraaktaroonni bal'inaan Oromiyaa keessatti akka galamu godhameera. Tiraaktaroonni kun hojii qonna gannaa qofa osoo hin taane kan bonaa irratti baay'ee murteessaadha, barbaachisaadha. Sangaadhaan lafa goggogaa qottee baay'ee deemuu hin dandeessu. Garuu tiraaktaraan gaafa fayyadamtu bal'inaan ni qottaa. Lafa gogaa kanas qotuu dandeessaa jechuudha. Kanaaf tiraaktarri bal'inaan Oromiyaa keessatti akka galu goone jirra. Amma yeroo ammaatitti qabatamaadhaan waggaa 2-3 fuulduratti tiraaktarri 2,000 jiralle tiraaktaroonni 6,000 ta'an Oromiyaa keessa jiru. Kana jechuun kun hundi isaatiiyyuu hin ta'a jechuu miti jechuudha. Qonna bonaa irratti sirmaata, qonna gannaa irratti sirmaata, jijjiirama fiduu danda'a jedhamee yaadamuutu irra jiraata jechuudha. Tokko kan lakkaa'uun irra jiraatu paampiin bishaan laga keessaa ittiin baasuudhaaf deematoo jirru paamponni waggoota lamaan kana keessatti paampiin 30,000 ol ta'utu Oromiyaa keessatti gale. Isa qofa osoo hin taane immoo iskiimonni gurguddaan kanaan dura jalqabamanii jiranis mataa isaaniitiin hojii sana keessatti kan bobba'antu jiru. Akkaataan amma nuti ittiin deematoo jirru teeknooloojiidhaanis dhiyeessiiwwan adda addaatiinis akka itti amma deematoo jirru kanaan gaafa laallu oomisha dabaluu dandeenya jennee tokkaafnu kana kanarraan dabaluu kan danda'e ta'uusaa ilaaluun barbaachisaa ta'a. Ekspoortii jennu waan of harkatti qabanne waan nu harka jiruu fi nuti hojjechaa jirru irraa kaanetti ekspoortii gochuu dandeenya kan jedhu kun namni miidiyaanis yookaan darbute kan sirriitti dhaggeeffatee beekutu irra jiraata jechuudha. Lafaa kaa'amee asuma kaanee uummata biyya keessa jiru beelessitee maqaa yookaan siyaasaaf jettee ekspoortiin godha jettee deemuun hin danda'amu jechuudha. Umarratti odeeffannoon ispoortiin isinitti taphoonni Awurooppaa liigii har'anii gaggeeffamu isaan keessatti Arsenaal, Fenerbahce, Rennes, Real Betis, Real Sociedad fi Freiburg gara marsaatti nutti darbuu isaanii mirkaneeffataniiti tapha har'aa kan gaggeessan jechuudha. PSV Eindhoven, Ludo Goretz kilaba biyya Bulgaariyaati. Akkasumas Union Berlin fi Braga kilaba kan Portugal, Manchester United, Karabakh, Ferencváros akkasumas Trabzonspor kilaba biyya Turkii immoo har'a kan injifatan yookaan qabxii argatan ta'e gara marsaatti nutti darbuuf carraa qabu jechuudha. Kilaboonni gadi bu'uu danda'u yookaan marsaatti nutti darbuu dhiisuu danda'u jedhaman keessaa ramaddii isaanii keessaa Union Berlin kilaba biyya Germany akkasumas garee Jose Mourinho Roomaan akka qabxii amma qabaniin jechuudha ramaddii isaanii keessaa hin injifatan taanaan har'a marsaatti nutti darbuu hin danda'an jechuudha. Tapha har'a eegaman keessaatti Manchester United fi Sheriff Tiraspol kan eegamnu ta'a. Gama Manchester Unitediin taphatan sarara ittisaaraaf Alvaraan miidhamuu sarara kan ka'e Harry Maguire gara taphaatti deebi'uu ni danda'a jechuudha. Gamsaa gadi bu'uutiin leenjisaa Erik ten Hag taa'umsa jijjiirarra kaa'aa turanii dabalataanis miidhamarradha kan inni ture. Arsenaal gara marsaatti nutti taphoonni lama osoo hafanii darbuu isaa mirkaneessuyyuu taphattoota ciccimoo 11tiin gara dirreetti kan inni seene jechuudha. Har'as parsantii 100 injifachuusaa itti fufuuf ta'uun mala garuu Arsenaal gara kilaboota Neezerlaanditti imalee yeroo baay'ee injifatee hin deebine riikardii gaarii hin qabu jechuudha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumureera kan ispoortii irratti amma kaasne dhuguma Arsenaal 1-0tiin dursamaa jira. Kan isiniif dhiyeesse Zalaalam Taaddasaan ture. Qopheessituun Firaa'ol Balaayi Joonaatan Moonkii gama gummaatiin kan halkan gaarii.